Amen. Kophee wangeelaa. Amen. Torban qabaarra kan ittiin hojjettu kophee wangeelaa. Amen. Nama dhiitiiti ameen jedhime. Amen. Jawweerra kan ittiin dhaabbatu kophee wangeelaa. Amen. Ammas nama dhiitiiti ameen jedhime. Amen. Mataa jawweessi ijjeessi jira waaqessu. Amen. Ijoollee mee utaalatti ameen jedhaaga. Ijoollee koo facaasus inaammatus naa jedhe waaqessu. Hin barbaadus hin argatus. Hin deemus bira ga'us. Warri kan koo ta'an bara keessa kan gadi lakkifame afurii du'aa isaanii argatu. Yesuustu kana jedhe ijoollee. Waaqayyo amma fuula kee du'eera. Amma gaa harka mirgaatiin seefii akka tolu qabachiiftuuf harka keenya sitti laanneera. Ittiin diina keenya murree dabarra. Afaan tokkichaan mureen darba jedhame. Waaqayyoon akkasiin jedhe. Humna dhalootaa miti. Barachuu keetiif muuxannoo miti. Billaa karaa lama kara qabus si qabachiisa Yesuus. Amne kuma lama fuda simata ra Yesus. Jilban daimne fuda ra Yesus. Humna ke humna du'a ta'uu keetiin baraka na sabka fuda ra Yesus. Warri qabani barbaada turan maqaa Yesuusin barara taabaan. Wasrahan di nama gas rebege yala musre di nama gas. Bilas fora. Sadana jirra ati sadana jirra. Amen. Situ baranu fide. Amen. Yesus situ baranu fide. Amen. Situ baranu fide. Bara makan kya ulfat. Amen. Ha afam bandera sagale kenu habut. Amen. Ha afam bandera kenu habut. Amen. Amma fuula kee dura jira. Atillee teessoo kee irra jirta. Maqaa Yesuus Kiristoosiin Sillaasee nutti dubbadhu. Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu nutti dubbadhu. Waajjira keessa olaanaa keessa sagalee kee nuuf dhufu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Mee illee cabsabaadhaan. Sabni Waaqayyo tokko amma baay'ee tokko irratti toleera waldaa kana baay'inaan kilaasii teoloojis finkirnaa jira. Guyyaa karraas yeroo adda addaa fuula Waaqa duratti isinii wajjin sagalee Waaqayyo hirmaadheera. Amma garuu waltajjii bal'aa tokko tan bahe. Chiggir baqibee yaas bal'aa kan durii walitti naannoof nee tokkositti sarkilii hojjennee teenya amma kunoo waltajjiin asii ol ka'ee mana bal'aa ta'e isa kana caalu Waaqayyo qaba. Amen. Meetti baatu ameen jedhaa. Amen. Kanaafiyyuu an baay'ee tokkoon gammade jaarfan tokko ta'eera amma obboleessa guddinaa isaan ture ergan fileemman ta'e obboloonni lafuma jirutti jajjabaataa yeroo ji'a murtaa'eef Afrikaa kana keessan ture baay'ee tokko Waaqayyo isaan gargaaree biyya adda addaattis darbaa yeroo refuge camp keessa warra jiranii gooftaattis jajjabaataa yeroo kanaafiyyuu lafuma jiran jiraatanii Yesuusitti jabaannaan garma fuulduraatti nama oofa malee Yesuus maarshii duubaan qabu. Ameen lafa dhuftutti hin deebitu. Ulfinatti kabajattuu Waaqayyo isa lakkoofsisuudhaaf biyya dhaloota keetii jalqabee asiin gaheeraa carraan kee gara fuula duraati. Amma sagalee tokkoon yeroo lamaan kana kan walii wajjin ilaallu sabni Waaqayyoo filataman waggaa haaraa irratti barumsa isaan baratan tokko isinii dhiyeessa. Ijoollee Israa'el waggaa haaraa irratti waggaa keessatti yeroo lama baratu yeroo lamaan kana keessaa inni tokko waggaa haaraa isaanii dura ji'a torbaffaanii isaan jedhamu ture. Ji'a torbaffaatti dhufee Waaqayyoo irree
irree Fariyoonii cabsee baasnaan barattii kana nirraanfannu isa ji'a torbaa kanaa ji'a jalqabaa nuuf haa ta'u jedhanii inquxaaxashii godhatan. Dhalootatti dabarsan dur ji'i jalqabaa kanan turre amma garuu ji'a jalqabaa isa kana godhannee garbummaan nu keessaa ba'ane alli dhala keenyaa hin irraanfatin jedhaniif ji'a torbaffaa fudhanii ji'a meeqaffaa godhanii ji'a tokkoffaa godhatan. Kanaaf inna nama matsaafa isinii walii wajjin ilaalu kun waggaatti yeroo lama kan inni baratamu keessaatti tokko waggaa haaraadha tokko immoo faasikaadha. Faasikaadhaaf waggaa haaraatti macaafa kana walitti namanii haxannaatu walumaan ayyaana walii gara bitaaf gara mirgaatti ayyaana walii hiru. Ammas waggaa haaraa kana keessatti sabni Waaqayyoo utuu kana baratu du'a keessa ba'eera. Utuu kana baratu iyyumaatii soorumatti darbe. Lakkoofsaaf ayyaanaan illee baay'atanii. Isa kanaaf akkuma sagalee Waaqayyoo sirratti barreeffamee jiru kanan yeroo kifla gizee lamaan kanarratti matsaafa tokko kana walii wajjin haxannaan. Matsaafi kunis weedduu weeddotaa jedhama. Mahaliyyee Zasolomoon. Weedduu weeddotaa kun hanga boqonnaa 8tti kan qabu ta'eetu karaa sadiillee yoo hiikkattan sirrii taatu. Hiikkaan karaa sadiillee nama baasa. Inni tokko jaalala Waaqayyoo Abbaa ijoollee Israa'eliif qabu agarsiisa. Waaqa Abbaatu ijoollee Israa'elii jaallata. Ijoollee Israa'elii yeroo jaallate immoo Kaamii fi Seemii fi Yaafet keessaa Seemii filatee, Seem keessaa immoo Abrahaamiin filatee, Abrahaam isa jaarsa du'aa kana keessaa immoo akka urjii waaqarraa si baay'isaa jedhe. Nama gara du'aatti deemutu akka urjii waaqarraa si baay'isa jedhee Waaqayyo kakateef. Akkasuma immoo kakaa Waaqayyoo haala nuyi keessa jirru ala. Kun immoo akka nuyi Waaqayyoon ajaa'ibsiifannu isa godha. Dargaggummaatti akka cirrachaan seebbisatu heera ta'e haalli iyyuu hin eeyyama isa kana. Ganaa haadha manaa 3-4 fuudhuun hin danda'ama. Amma garuu nama ilkaan irraa dhumee haati manaallee mucaa godhachuu hin dandeenyetti dhufee maayile Waaqayyo akka urjii waaqarraan si baay'isa akka galaana lafarraan si baay'isa jedheetu nama mucaa godhachuu dhaabetti dhufee dubbata. Akkasuma Waaqayyo lafa nuyi dadhabnee dhaabnee ka'a Waaqayyo. Amaluma isaati. Kanaafitu yeroo hundumaa ulfinni isaa haaraadha. Mee ulfina haaraa ililleef caccaba Waaqayyo fida. Kanaafiyyuu amma as keessatti Waaqayyo ani Waaqa keetii ati mucaa kooti isa jedhuun jaalalanni Israa'elootaaf qabuudha. Inni kun sirriidha. Inni lammaffaa immoo obboleettii tokkoof obboleessa tokkotu wal jaallatee jaalala isaanii gidduu nama lakkoofsa hin qabne keessa seene. Abbaan qabeenyaas keessa seeneera. Warri baratanis gidduu seenaniiru garuu nama wal jaallatan kana addaan baasuu hin dandeenye. Nama lamaan kun traditional meaning jedhama. Aadaa fuudhaaf heerumarratti hunda'ee namni lama laphee isaarraa yeroo wal jaallatu qilleensi illee danda'e gidduun bahuu seenu. Karaa isa sadaffaa immoo yoo ilaaltan gara kakuu haaraa kanatti immoo yoo ilaaltan jaalala Kiristoos waldaa kiristaanaatiif qabu. Jaalala Kiristoos waldaa kiristaanaatiif qabu olaantummaadhaan eessatti kan inni mul'ate weedduu weeddotaa irratti. Kanaaf weedduun dubarri tokkoof dhiirri tokko walii weeddisuu jechuudha. Jaalala isaan keessa jiru jechaan waliif ibsu. Hamma guyyaa gaa'ela isaaniitti kan isaan ittiin wal kunuunsanidha weedduu weeddotaa. Hamma guyyaan gaa'elli ga'utti anis sii jira atis naa jirta kan isaan ittiin jedhanidha. Gara Kiristoositti yeroo dhuftan immoo hamma Kiristoos dhufee waldaasaa gaa'ela dhaabbatee ergamoota lakkoofsa hin qabneen waldaa kana heerumaaf fuudhi gidduu geggeeffamutti Kiristoosiif waldaan kan isaan ittiin wal weeddisanidha. Sargii guddaa tokko fuula keenya dura jira. Sargii ajaa'ibsiisaa tokko. Ameen. Leenci Yihudaa Yesuus waaqarraa dhufe. Waldaan immoo akka dingilii varjiinii tasii qophooftee sargii guddaa tokkotu waaqaaf lafa gidduutti taa'amee yaamee jedha. Kanaafiyyuu weedduu weeddotaa kun waldaadhaaf Kiristoos Yesuus guyyaa gaa'ela isaanii kan isaan itti walitti obsan. Innis yeroo hundaa sin jaalladha jedhee sagalee erga. Ani sorman barbaadu al tokko sitti na dubbataniiru. Anis siif of laadheera. Kanaafiyyuu eenyuun iyyuu gidduun gashuu jetti waldaanis. Waldaan sagalee ishee gara Yesuusitti ergiti. Yesuus sagalee isaa gara hoolota isaatti erga. Kanaaf iyyuu
kabiraan ormisi gidduu galuu danda'u jaalalli koo isuma sanadha Yesuus ijoollee mee ameen jedha. Aamen. Isa kamii isa fannoorra. Aamen. Ejeraga isa kam? Isa fannoorra. Cocoba dhiigasaa haleluuyaa. Aamen. Kanaafiyyuu ammayyuu singatu. Ammayyuu singatu kan jedhu inni sagalee isaa erga. Mushirriitiin boola fakkaata teesse anis yaala abdii biraan qabu. Si eeggataan jira maaraanaa taabbaa manaa ko Yesuus naa kottu itti isheenis. Akka kanatti walii wajjin waggaa haaraa simatu. Waliin deemna jedhanii waggaa haaraa simatu. Chaalenjii jiru waliin keessa baana jedhanii waliif wilii haaressu. Anis kan keeti jedha Yesuus. Atis kan kooti jedha. Ishee waldaanis atis kan kooti anis kan keeti jedhti. Kanaaf amma wilii haarefatanii deemsatti fufu. Amen. Deemsatti fufan keessatti immoo inni du'i dadhabee ciudaan dursee karaa nutti agarsiisa. Amen. Inni Yesuusin dadhabe sin danda'in. Yoo hamma du'aatti ta'e illee isa kanaaf iyyuu laala amma faarfannaa kana yeroo irraa keessa rolaaltan highlight isaa yeroo laaltan matsaafa sadii barreesse Solomoon. Garuma immoo yeroo dhalate abbaasaa Daawit irraa yeroo dhalate marcuma Daawit irra kan taa'u jedhamee Yesalaam Nugus jedhamee kan kaa'imame yoo jettanii Solomoonin ture. Solomoonumti kun umurii isaa malee gara mootummaatti yeroo dhufee Waaqayyo al tokko gadi bu'eetu bara kee keessatti kan ittiin gaabbine kadhannaa al tokko malee yeroo lammaffaa si gaafachuu hin dandeenye. Al tokkittiin carraasii kennaa kanaafiyyuu ishee bara kee keessatti barbaaddu natti himi. Jireenya fooyyaa lafarra naanna'uu ta'uu abbaa qabeenyaa ta'uu baratanii dooktarii ta'uu kan barbaadde nan barbaade jireenya koo keessatti kan jettu fedhii kee ammanatti maddu amma malee hin dhufu carraa tokkittiin sii kennaadha Waaqayyo dhufe. Anu sana barnaan barbaadu baratanii digirii ofirra tuulus qabaatanii haadha abbaa qabeenyaa ta'us marcuma olaanaa irra taa'us ani waan tokko hin barbaadu. Saba kana geggeessitee ganaa utuu wallaalaa ta'u na filatte. Ani garuu utuu dibbita koo eessa utuutti jettee mirga koo sitti agarsiisa. Mirgi kee kamii utuu jettee bita koo sitti agarsiisa. Karaan boof karaan seenuu hin beeku. Booda koo fuula dura koo illee hin beeku. Ani joonjaa. Kanaafiyyuu saba kanallee dhiisii ofii koollee kan inni ittiin bushuu danda'u. Saba kanas lafa na keessatti geggeessuu akka hin danda'u hubannaaf ogummaa si kadhadha. Ameen. Mejedhaa kaajoollee maaliin maal si kadhadha? Hubannaaf ogummaa. Soorumni achi keessa jira. Ameen. Hammeenya keessa ba'uun achi keessa jira. Ameen. Isa kanaafiyyuu ani ogummaadhaaf hubannaa si gaafadha. Wisdom in the knowledge. Isa kana si gaafadha yaa Waaqayyo kana nan dhugatiin umurii koo keessatti namoota biraa gaafadheera fedhiin isaanii kan biraa ture namoota biraa raajota ergeera fedhiin isaanii kan biraa ture kan kee garuu adda. Ati mana koo keessa ulfina kootiif jiraachuudhaaf lafa itti si barbaade takka si arguu danda'utti waan ati na gaafatte kan ormi nan gaafanne isa ati na gaafatte olaantummaadhaan sii kenna. Ogeessa akka kee kana dura sin kaane kana booda sin kabade Waaqayyo. Ameen. Yoo qabeenyaa immoo isatiin kadhanne itti si dabala. Erguma ogummaa na gaafatte erguma hubannaa na gaafatte bara kee keessa quufa baay'ee irraa kan ka'e maqaa Yesuusiin warqee irra akka cirrachaarra deeme. Ameen. Ilaala dursee mootummaa isaa barbaannaan isa Waaqayyo dabaleef. Amma tu Waaqayyo dhufee carraa sinii kennee maaliin isinii godhatu wedee nan baay'inni keessan Ameerikaatti nageesseettu malee mangista samaatiitti illee nageessin jettan. Ameerikaan dhaquu barbaade yoo immoo Awurooppaa dhaquu barbaade biyya guddate keessa jiraachuudhaaf yookiin immoo asuman taati giraawundi pilaasiriidhaaf makiinaa dinqii ishee utuu naa laattee nagaa'e lafuma kanaa wajjin walitti dhabneera. Amma garuu dhiigi Yesuus dhimma lafa kanaatti adda si baasee dhimma kee biiftuu oolaa siif haa godhu. Ameen. Fedhii biiftuu olii jedhee. Ameen. Isa kanarraa kan ka'e dhagaa ogummaa kana yeroo inni kenneef ogummaa kanatti fayyadamee matsaafa sadii barreesse. Artistii ta'e ootarii beekamaa ta'e barreessaa matsaafaa isa beekamaa ta'e weeddotaa lallabii fi matsaafi fakkeenyaa matsaafota yerootti ediitii ta'anii namoota baraniin intellectualiidhaan warra oomishaman keessaa wajjin dorgomamee matsaafi Solomoon sadarkaa tokkoffaarra jiran mayyuu yoom kan inni barreeffame immoo
bara doofummaa keessa barreeffame. Bara doofummaa keessa ta'ee kan barbaade haa ta'u oofamuu hafuura qulqulluutiin sababii barreeffameef beekumsi hafuura qulqulluu caala lafa kanarra jiru. Kanaafitu teekinooloojii ammaa caalee argame. Haalli itti barreeffame nama dinqisiisa. Kanaaf weeddotaa kun yeroo baratan hin baratu, yeroo faarfatanis hin faarfatu. Hin faarfatamas, hin baratamas. Faarfannaadhaaf barachuudhaa fi ta'anii barachuun immoo adda addummaa qaba. Dur faarfannaan tooftaa barumsaati. Amma akkas ta'uu dide malee, amma waca baree ta'e malee, dur faarfannaan tooftaa barumsaati. Meeshaa kaasaniif asii gadi bareechanii isa mana rukute seedhaan utuu hin taane gixmii saadhaan yoo jalqabe saadhaan kan hin dhumne, baadhaan yoo jalqabe baadhaan kan hin dhumne. Manni abbaatee Jimma keessa kan naggaadeen birra yaatu jaalalli kee irra keessa kan hin jedhu. Mana rukutuudhaaf kan ratii tokko illee hin goone. Seensa kan qabu, ergaa kan qabu. Fakkeenyi keessa galee seeraan dhangala'uu yaadaa utuu namatti minyaa'uu dhiiga namaa kan qabatu akkasitti faarfatu warri Israa'eloon malee akka inni giximiin gaxxamamee ogobarruun akka addaatti barreeffamee meeshaan itti dabalamee nama sabbisiisu miti. Isa ergaa hin qabne miti. Kanaaf faarfannaan tooftaa barumsaa ture dur. Isuma har'a asitti baratan booda immoo isuma faarfatu. Waaqayyo ogummaa akkasiiti kan inni nama kanaaf kennu. Kanaaf ogummaa kanaaf fayyadamee maxaafa sadii barreesse. Maxaafa fakkeenyaa lallabaaf weeddotaa hamma sadan kana kan barreesse umurii isaa kan inni itti calaqqisuudha. Barreeffamni sadan kun. Maxaafa lallabaa bara xurataa isaa keessa barreesse. Bara jiruu fixee mana taa'ee lukisaa isa kaadee sammuun isaa dulloomee du'a bara eeggatu bara dheeraadhaaf tajaajilee lafanni itti taa'ee du'a eeggatutti maal barreesse weeddotaa barreesse. Maxaafa lallabaa barreesse. Dhumarratti illee maalidha waa hundumtuudha waa hundumtuu dheetu barreeffama yookiis tiisisiiseedhaan 25 barreesse. Dhumarratti kan inni dhufee argate Waaqayyoon sodaachuun jedha. Yookiin immoo bara hamma barbaadde jiraatu umurii keessa dabarsii inni dhumaa hamaas hojjette gaariis hojjette firdii Waaqayyootti sababii dhiyaatuuf isa gootu har'a beekeedha. Hojjettee jalaan baatuudha. Hattee jalaan baatuudha. Sobdee jalaan baatu Waaqa jalaa'edha. Barri mootummaa biraan bakka hin bu'edha. Kanaafiyyuu gaarummaas hojjette hamaas hojjette firdii adii duratti Waaqayyo gatii keessii kaffala dhumarratti jedha. Kanaafiyyuu isa gootu har'a isa hojjettu har'a beekeedha. Teessoo isaarratti isa ilaalaa hojjettu jedha. Gatii hamaa yoo hojjette du'a bara baraasitti faradabaa'edha. Gaarii yoo hojjette immoo muudama bara baraasii qophaa'edha. Kanaaf bara dulluma isaa kana keessa kan inni dhalootaaf dabarse kan har'a irra jirtu beekeedha. Yoo hin du'atti deemtaa yoo hin jireenyatti deemta'edha. Addaan baafadhu hojjedhu isa dubbattu illee hubadhuedha. Namoonni waan dubbataniif illee gaafa Yesuus dhufu deebii itti kennuudha maxaafa. Ijoollee filannee dubbanne jarjarree dubbannee galmee badiisaa irratti akka hin galmeeffamne. Yoo humna keenya ol ta'e illee afaan keenya qabannee naannoo jallinaatii deemna. Afaan kee maalirra hojjetanneetu abbaan qabeenyaa Yesuus waaqarraa hin dhufa. Oolmaa kee eessatti dabarsite baransii kenne maalittiin hojjette kan jedhu. Herrega kan buusu maaraanaata Yesuus hin dhufa. Isa kanaaf iyyuu maal jedhaa jira kan gootu hunduma isaa beeki. Kun maxaafa lallabaa irratti. Maxaafa fakkeenyaa irratti immoo umurii kee sirriitti fayyadameedha. Yoo baratte sirriitti baradhu yoo hojjette sirriitti hojjedhu jedheetu akka goondaa aktiivii ta'edha. Yerootti nyaatan beeku yerootti walitti qaban beekuudha. Argattee fi sassaabin har'a kumaatama argattee fi faashinii sabara siyaanaa kana duukaa deemtee qabeenya kee qisaasessin ulfina Waaqayyoof nyaadhu ulfina Waaqayyoof uffadhu yerootti hojjettuuf yerootti nyaattu beekiidha. Kanaafiyyuu ogummaa kana immoo kanatti irraa barattu dhaqiitii toora goondaa laaliidha. Midha qiitii toora jaamaa laala akka isheen yoom akka isheen jiru hojjettu yoom akka isheen nyaattuudha. Achirraallee ogummaa horadhuudha. Kanaaf bara golmaasaa sadan
baraga eessummaa keessa barreesse matsaafa fakkeenya weedduu eddotaa garuu dargaggummaa keessa barreesse faayil steejii jedhama. Bara jaalalli rifeensa nama araasu beektu al tokko nama fanaddaasisa jaalalli. Amma moolaa ijoollee baay'ee argaara warra fanaddaanii jiran. Barra akkasii jirti ijoollee. Akkatti filatan nama wallaalchisa, akka deemsaas nama wallaalchisa. Akkatti goofaree kukkutatan nama wallaalchisa. Kun bara maaliiti? Bara fanadda'uu. Arma kana dhibba keessa 90 armi aluma era me warra fanaddaa kana me bukkee barbaada. Akka isaanitti mataa isaanii cabaree fudhatanii deemanidha. Manaatuma guyyaa 3 fakkaatu. Yeroo isaan surree isaanii uffatanii akka kan gaarootti deemanii ba'a hunduu qullaa. Bara findaataa keessa barreesse weedduu eeddota Solomoon. Jireenya kiristinnummaa keenya umurii keenya wajjin qunnamtii jabaa qaba. Mee warra akka keenyaa immoo laala asiinaati mana gooti asiin ijoolleen gooti sirratee deema gadi sirratee. Waaqayyo kana waan larragee. Asiin kaffaltii fidi gibira mootummaan asiin godha. Asiin maabaraawiin waroo fidi kan qircaa fidee godha. Kaleessa kuma tokko baata har'a zeeroo. Ijaan ilaala malee nyaata. Isa kana jiru sirreessa. Isa kanaaf iyyuu ilaala amma namni kun bara dargaggummaa isaa keessatti weedduu eeddota barreessa. Kanaaf amma weedduu eeddota kana yeroo barreessa keessatti maali mee warra matsaafa keessan qabatanii jirtan naajin deemaa maqaa Yesuusiin sagalee Waaqayyoo akkuma waaqarraa dhufetti har'a si haa argatu. Isatti dabalanii waliin naanii si iyyisiisamini akkuma waaqarraa dhufetti. Amen. Ila saifi jawwelin dandeenye akka waaqarraa dhufetti harka kee mirgaadhaan har'a qaban. Amen. Mee lakkoofsa tokko irratti lakkoofsa lama irratti ilaalaa baafuma saamisaamiin jettee afaan isaatiin illee naa dhungatu jetteetu jaalalli isaa wayii tajjiirra minyaa jetti dhiira moo dubartii jedha arga dubartii jedha isheen heerumintu jedha arga inni afaan isaatiin naa dhungatu illee dhummosa pornoogiraafii isa siyaanaa isattiin warri faranjii biyya balleessitee feesibuukii moo feesibuukii jettan sarara gadi lakkifamee isa ejjii lafa kanarratti argasini. Isattiin nagaa wal gaafatanii lalli kun. Kanaaf iyyuu jaalalli isaa maalirra minyaa? Wayin tajjiirra minyaa jedhu sadarkaa olaanaatti Israa'eloonni dhugaatiidhaaf wayinii fayyadamu. Isa macuunfanii amma dhugan. Lakkoofsa 3 irratti immoo maayetti maqaan kee akka zayitii dhangalaa'aadha ittiin jedhetti. Kanaafituu dubaroonni hundumtu si jaallatanii jetti ila utuman gara kanatti galeen waa tokko isinitti hima. Karaakterii yookiis immoo taatee kanarratti warroonni taphatan garee adda addaati. Bifa dho'iitiin nyaatee garuu seenaa isa dhugaadha. Mee warri na dhagaa jirtan bifa dho'iitiin nyaate garuu seenaa isa dhugaadha. Namni lama bebbeekamoon taatee kana keessatti olaantummaadhaan kutaa kana keessatti diraamaa kanarratti mata dureedhaan kan taphatan yoo jettan Sulamaaxisii fi Tikseedha. Tikseen Sulamaaxis kaadhimaa Tikseeti. Tikseen Sulamaaxisiin jaallateera. Jaalala nama lama gidduu kanatu biyya sochoosaa jira. Namoonni kun nama dhugaadha. Nama umurii isaanii keessatti 15 gaafatanii 16ffaatti ba'an miti. Nama 18ffaa gaafatanii 19ffaatti ba'an miti. Ijoolleen dhiiraa meeqa gaafatanii tommammaatti. Jireenya isaa keessatti tokkotu isa mudatee tokkumatti hafe. Filannoon keenya haadhaaf baadhaaf caadhaaf fa'aa miti. Filannoon keenya Yesuusiidha. Amen. Ila barri inni dhufu kun maqaa Yesuusii filannoon keenya Yesuusiin siif haa ta'u. Amen. Isa kanaaf ijoolleen kun yeroo ishee wal jaallattu sadarkaa olaanaadhaan do'ii kana keessatti tapha olaanaa kan taphatan Sulamaaxisiif Tikseen. Sulamaaxisiif Tikseen yeroo isa kana olaantummaadhaan yeroo keessatti taphatan ijoolleen dubaraa babbareedonni Tiksee jaallatanii. Kanaaf
dubaroota lakkoofsi isaanii hin beekamne tikseen nu haa filatu jedhanii fiigicha mataa isaanii fiigaa jiru. Deemsa mataa isaanii deemaa jiru. Sadarkaa lammaffaa irratti isaan kanatu argama. Sadarkaa sadaffaa irratti Solomoonin argattu. Solomoon abbaa qabeenyaa mootiidha. Asirratti kumaatamaan kan lakkaa'amtu ushummaadhaaf haadha manaa qaba. Irratti dabalee Solomaaxisiin barbaadeera. Maaliin argachuu barbaade inni? Hiriyaa kootii miti, qabeenyaa kootiin hin argadhe, mootummaa kootiin, marcuma kootiin mucaa kan argadhe, jaalallee nama lama gidduu seene, Eewufeewu gidduu, Solomaaxisiif tiksee gidduu seene. Kanaaf taateen sadaffaan gufuu jabaan tokkummaa isaanii irratti qorumsa addaa kan irratti ta'e eenyu yoo jettan Solomoon, mootii Solomoon. Arfaffaa irratti immoo Birookes warra jedhaman, warra Aqaaxaarii warra jedhaman nama lama kan walitti fidan. Nama lama gidduu deemanii komishinii kan nyaatan daldaltoota jechuudha. Abbaa manaasii argeeranii warra nama lama gidduu deeman. Isaan kun hanga 60 lakkoofsi isaanii addanarra kan jiru. Birookes warri jedhaman kun 60 dubartoota 60. Shanaffaa irratti yookiin ja'affaa irratti kan isin argattan immoo maatii Sulamaaxis. Filannoo ishee keessa galaniiru isaanis. Kun siiftaaf kun siin ta'u gorsa fakkaatanii maatummaa isaanii fayyadamanii, haadha isaanii fayyadamanii mucaa kana irratti dhiibbaa addaa uumaniiru. Kanaaf garee gosa ja'a argattu kana keessatti nama wal jaallatu gidduu firas fakkaatanii, abbaa qabeenyaas fakkaatanii, warra daldaltootas fakkaatanii nama lama gidduu kan galan kan. Namni lamaan kun hamma dhumaatti dhaabatanii abadu. Mi'aan tokko immoo gara keessanitti deebi'aa. Siif Kiristoos Yesuus gidduu warra galan kan. Inni tiksee keessii ta'ee ati immoo Sulamaaxissaa taate dhiiga isaatiin si dubbatate ormi si gidduun galin jedhee inaaffaa guddaadhaan ija isaa kan sirraan buqqifannu. Yoo namni ija diimaan si ilaale, yoo namni si ajjeesuudhaaf jedhee tikseen teessoo isaarra taa'ee gaachana siif ta'ee. Na abbaan ormaa anarraa akkan galagashire siin jedhee hawwii kee yeroo hundaa sii guutuudhaaf gaa'ela guyyaa isaa eeggataa kan jirtu tiksee amanamaa mirga abbaatii qabda jee. Isa kanaaf iyyuu gara lamaan akkas hin deemtan barbaada. Karaa lafarraa soo deemtan isin fayyada. Ati dhiira tokko yeroo taatu Waaqayyoo kana damma har'a bakkee siin baane tokko sii ruumeera. Dubartii ormaa harkaa qabuu hin dandeessu. Hamma kan kee adda baatutti. Kun immoo hidhatati Yesuusii wajjin qabduudha. Hidhatati tiksee kee wajjin qabdu. Amma ishee kan kee oriijinaala bira geessutti dubartii 5 karaarraa ofitti gorsisuu hin qabdu. Ati naqatamtee dhiiga Yesuusii. Ameen akka abbaa ormaa dandeessitti hin diriirin. Isa kanaaf ilaalaa ga'amma. Kanaaf amma tikseedhaaf Sulamaaxis gidduu qunnamtii jabaatu jira. Qilleensi illee isaan gidduu danda'eeru. Isa kana dhagaa amma maal jedhaa itti Sulamaaxis? Fooliin kee akka zayitii dhangala'aa ittiin jetti. Ijaan ilaalanii qofa miti ani funyaani nan si beeka kan koo'etti. Ijoollee mana dhagaa gara. Kan koo funyaaniin iyyuu beeka. Ijaan ilaaluu dhiisaateetti. Yeroon fuunfadhu irra deemee dhiirota hundumaa yeroon fuunfadhu kan tiksee koo zayitii dhangala'aa jedha jetti. Na turgaa kan biyyaa natti ciicaa kan koo kan taane natta jaa. Inni kan koo ta'e tiksee koo garuu foolii funyaaniin isa beeka ana turgaa. Ameen urgaan tiksee kee Yesuus irra siif haa dhufu jedhee. Erga akka kana ittee booda afur irratti waa isheen jettu laalaa gaama matsaafa keessanii wajjin warri naa wajjin deemtan isin na feena matsaafa kan moobaayilii keessan irratti warri qabdan na duukaa deema. Moobaayilii keessan irraa matsaafa kan qabdan maal jedha lakkoofsa afur irratti na harkifadhu jetti. Mee ijoollee na dhagaa maal na godhadhu na harkifadhu. Mee afaan kan qabu naafa jedhe kan naafa jedhu kana maal na godheedha jirti? Mee na harkifadhu Yesuus jedhame. Yeroo sana bara 2010tti Kiristoos si harkifatee baanaani galmi kee marga lalisaadha. Akkuma si harkifatee baanaan. Kanaaf iyyuu maal jedhaa
na harkifadhu gani nan lakkisin siyamanadhi harka koo sitti kenneera harka koo na qabiiti maal na godhu na harkifadhu saabeenyi afaan Amaaraati si booda fiinnaa itti molaasi seerluga kana laalaame asiin na harkifadhu itti fuftee moomaa itti si booda fiinneetti kanaaf dubaroota baay'ee akka ta'an beekaa tiksee duukaa fiigaa kan jiran kaantee haalaan yeroo xaalleen jirti itti fuftee utumanni na harkifatee ani isa dura fiiguu humnaan mootiin gara kutaa isaa immoo nagashateetti mootii sun eegu Solomoon hin kutechuudha mal tokko humni waan qabeetu tiksee irraa kaachisee gara kutaatti gashate achitti hin taaneef lakkoofsa 5 irratti kan ishee jettu tokko laala isin dubaroota Yerusaalem ani gurraacha garuu nan bareeda akka dunkaana Solomoon isa kutaa lammaffaa keessaa akkuma kanan bareeda ani garuu gurraattiidha ofiin jedhaa Daawwitii tofa garteetti Mastaadii tofa garteetti Sulamaatis maal fakkaatti gurraattiidha warra tiksee duukaa fiigan keessaa isheen gurraattiidha lakkoofsa 5 irratti lakkoofsa 6 irratti maaliifan gurraacha'ee sayettu sababa keessi maaliifan gurraacha'ee sayettu meesa kanas na hubadhaa jetteetu lafa gadi bu'aa lafa honaarran turee aduutu bifa koona gurraachessee kanaafiyyuu ani gurraattiidha anaan ilaalinaa ala koorraa waan argattanii gurraatti ergan ta'ee ani fokkiftuudha maaltu na gurraachessee aduu lafa honaan na gurraachesse gurraattumma koorraa kan ka'ee haati koo isheen na dhalteeyyuu na jibbitee haadhoon koo warri dhiiraas warri dubaraas na jibbanii abbaan koos na jibbe ammaa taanaan an gurraattii taanaan mee gurra kan qabu naa dhaga'u xuruutti na duukaa deemaame waan isinitti hima ilaa ani gurraattiidha kanaafiyyuu isin tiksee duukaa kan fiigdan walii wajjin tiksee duukaa kan fiignu isin galagaltanii nan ilaalinaa irri koo keessa nama laalee bishaan iyyuu nugu gurraattiidhaan jibbisiiftuudha warri duukaa fiigaa jiran Solomoon duukaa warri fiigaa jiran abbaa barbaade afilatu jedhanii lakkoofsa kan hin qabne ijoollee dubaraatu tiksee duukaa fiigaa jira gurraattiin nami ilaalee hin filanne tokko immoo jirti isheen Sulamaatis nuunoo bifa keenyaan nu filata innee duukaa fiignaa inni egaa warri tiksee duukaa fiigan galagalee nu afilatu innee nuunoo inni kaan dheerina rifeensa mataa kootiin na filataa jedheetu inni kaan bareedina diimina fuula kootiin na filataa jedha inni kaan qallina mudhii kootiin na filataa jedha inni kaan bareedina ija kootiif taa'umsa funyaan kootiin na filataa jedheetu duukaa fiigaa tiksee duukaa fiigaa Sulamaatis gurraattii tokko fokkiftu tokko qofatu jira isheenis abbaa barbaade filatu anaanis na filachuu danda'a jetteetu warra bareedoo dhiibdee duukaa fiigaa as ilaallaan gurraattii tokko kun immoo maal hojjetta seedhan warri duukaa fiigan anoo dheerina mataa kootiin na filachuu danda'a anaanoo bareeda fuula kootiin qallina mudhii kootiin dheerina hojjaa kootiin na filachuu danda'a kun immoo maal hojjetta seedhanii itti galagalanii hundumtuu ishee irratti ka'an galagaltanii nan ilaalinaa tikseen deemaa jira yeroo hin gubinaa irra koo nama ilaale bishaanii yoo nugu isin dhiisaati haati na dhalte una jibbite nama gabaabaa nama bifa hin qabne nama girmaa mogashiin irra hin jirre ilaa kun mucaa koo jechuuyyuu hin saalfatu haatiif abbaan obboloonni iyyuu irraa fagaatanii deemu yeroo karaara deeman kun nama ollaati faayedhu nuu kanan beeknu jedhu haadhoo tokkorraa kan dhalatan yoo miilli isaa achi diriire achi ga'e kun obboleessa keenya miti
wajjin deemuutti qaana'u. Kanaaf iyyuu yoo bifa haatiin alalte na jibbite, yoo bifa abbaan koo yoo na jibbe, yoo bifa ijoolleen dubaraa wajjin dhalanne dhiirri ijoolleen dhiiraa wajjin dhalanne iyyuu na jibban. Jibban immoo mee waa isaan godhan ilaalaa asirratti lakkoofsa meeqa irratti argattu isa kanaa lakkoofsa 6 irratti maatiin koo na jibbanii ilaalaa mana keessa kan hin jiraanne godhanii waynii eegduu ta'e akkan qaxaramuufitu laga goodaatti na oofan lafa honaatti na ari'an jedhu. Sulamaaxis dhalachuun ishee maatii keessatti jeequmsa uume kana eegamee al tokko. Sulamaaxis dhalachuun ishee maatii keessatti jeequmsa uume. Abbaan bareedaa, haati bareedduu. Karaa sanyii abbaatiif kan jiraniif sanyii haadhaa kan jiran warra filatamoo. Kun immoo gurraatti adurree gurraatti fakkaatu. Namni ilaallee kan filanne tokkotu maatii olaantoo keessaa ba'e. Eeyyatu shakkamaa haadhatu shakkama. Karaa haadhaa hin bareedu, karaa abbaa hin bareedu. Eessaa baate kun haadhatu karaa irraa fidu. Abbaa sasirrii jalaa hatteetti dhiira karaa deemu tokko wajjin qunnamtii saalaa gooteetti. Kanaafitu gurraattiin kun dhalatte jedhanii hundumtuu irratti ka'e, haadha irratti ka'e. Obboloonni ishee maalan kana lafa haati keenya fidde hin beeknu jedhan. Abbaan ba'e karaa koos karaa kees kan akkasiin jiranii ati kan lafati fidde kana hin beeknu atumti lafa fiddee nutti himi jedhan. Kana deemaa irraa godhattee jedhan. Haati immoo maal anuu abbaa keessan malee hin beeku. Dhiira biraa hin beeku. Sireen abbaa keessan irra ciibse orma ciibse hin beeku. Anoo dubartii ulfaattuuf kabajamtuudha. Kana lafa ishee hin baate hin beeku. Kun jireenyuma koo maatima koo diiguudhaaf na keessaa baate. Ansiinsin dhalleette isheen immoo. Haatiif abbaan obboloonni firri bitaa mirgaa haala irratti hundaan si jaallatu. Yesuus jaalalleen kee garuu haala kee ala si jaallatu. Yoo sii galeera ta'e kana iyyitee ameen jedhata. Ija lama kan hin qabne isa bu'ee ol baasee isa ol ba'ee gadi buusee uhaalikii sirreessee hunda mirga abbaa kan kaa'e. Ameen. Obboleessa keenya isa durii dadhabe Yesuusiidha. Isa kanaaf iyyuu laala amma isa ta'aa jiru kana ansiisin dhallee ati lafatti natti dhufte hin beeku ati kun jiruu seexanaati ati ulfa seexanaati jettee haatis ofirraa ariiti. Kan maatiin haadha irratti faran haadha shakkan isheen immoo mucaa kana yeroo ariitu wal ta'anii maatiin kun wal ta'anii jiraata jeesuu ishee warra wayiniitti annee gurgurreedhanii lafa honaa wayiniin lafa honaatti oomishama dhaqanii achitti gurguranii kun dhala keenya miti jedhanii galan. Wayinii eeguu jalqabde gadi baasanii gatan kun sanyii keenya miti sanyii keenya keessaa baafna jedhan. Lafa isaan wayiniitti asii gadi gatanitti achi teessee wayinii eeguu jalqabde. Wayinii eeguu jalqabde utuu ishee wayinii hedduutu waa ishee mudate lakkoofsa 7 miidhagaa laalaame waan ishee mudate. Lubbuun koo kan si jaallatu jette tokko argatte. Mejedhaame maal koo kan si jaallatu? Ijoollee lubbuu gara maaltu jira? Lubbuudhaaf namni maaliin kaffalle eessan namni lubbuudhaaf? Meera naa deebi'a maal koo kan si jaallatu? Lubbuun koo kan si jaallatu nafsee yawaddadechi ittiin jedhati. Eessatti hoolaa kee yaafatta? Hoolaa kee bishaan baaftee marga nyaachiftee eessatti muka gaaddisa eessatti boqochiifta? Maalifan namoota ormaa warra na jibban duukaa bara koo dabarsa? Ansiinsi filadheeraa ittiin jetti lakkoofsa 7 irratti. Mee lakkoofsa 8 irratti tuun argina waa'ee lakkoofsa 7 kana waan lakkoofsa 8 himuu danda'a barbaada. Ijoollee dubaraa baay'ee ta'anii tiksee jaallatan. Tikseen immoo tokko filata. Abbaa filattee filatu jedhaniitu baay'atanii yeroo duukaa deeman inni kaan mudhii koo laalee si mataa isiniin jedhe. Inni kaan immoo dheerinaa rafeensa mataa koo laalee si mataa jedhe.
Ni kaan immoo ija koo ilaalee na simata jedhee ni kaan nyaara addatee adurree fakkaate duukaa fiigan. Adurree mabayyaadha warree nyaara addattu. Meewu. Inni kaan immoo huuruma koo kana isa millaacha fakkaatu kana ilaalee jala jareetu chaappistikii lippistikiitti dibanii seeraa saree qeeraa baate fakkaate. Isatu of laattee gad of laatte miti. Isa Kiristoos Yesuus kan laqeessu uume ati bareedaa tokkoffaadha. Ameen. Bila kan kanatti amanu iyyaameen jedhaka. Ameen. Isa amma namni bifa waaqayyoo uumame hin jiru bada hundumtuu nama warshaa baay'ee fakkaata. Warshaa baay'ee hundumtuu. Isa kanaaf iyyuu dhaala. Isa nuyi artifaayoo fugooni. Isa nuyi ofitti diddibanne kana laalee nu filata jedhanii ala isaanii bareechanii keessi isaanii kana jaa'u. Keessi isaanii kan maal ta'u isinii jedhe jiru? Kana jaa'u manni agaaniitii manni hamee. Ala ishee bareechattee biddeentu ijoollee gadi dandeessu. Biddeentu ijoollee dandeessu. Fuula ishee yoo laaltanii bobboollii nama fakkaatti. Biddeen ishee yoo laaltanii bobborcii hiyyeessa. Isa kanaaf iyyuu ilaala. Ala ishee kana qarattee maal goote? Isheen kun garuu intala jilbaa. Mana ishee cufattee jaalallee ishee wajjin yeroo hundaa walii kan walii galtu. Utuu namni argin keessa ishee dhiiga Yesuusiin kan bareechitu. Warra dhiiraa kan akkasii sirrittaa qabu mi'aameen jedha. Ala ishee lippistikii garati. Waggaa tokko yoo wajjin hin jiraatu ishee akkasiitiin. Isa kanaaf iyyuu isaan kun babbareedanii yeroo duukaa fiigan ala isheetiin as gali kan hin jedhamne. Fokkiftuu tokko qofatu keessa jira. Ija namaatiin fokkiftuu ija Yesuusiin filamtu. Isheen kun anaanis filachuu danda'a, isiniinis filachuu danda'a. As galagaltanii ofumaa waliin jeeqina. Waa'ee koo gaaffii kaaftee deebii waliin deebisin. Isheenoo filatamtu hin jedhin. Isheenoo kunoo maatiidhaan jibbamtee baate gatiin qabdu hin jedhin. Tiksee kan filatu beeka. Kanaaf iyyuu yeroo kee hin gubin. Isan waame duukaa fiigna. Ameen. Asii waliin nyaannu inni maqaan waamee baheera. Ameen. Hundi keenya isarraa ija keenya buqqifannu nan ilaalina. Iji keessan tiksee keessan haa ilaalu. Ameen. Isa kana jette joona. Nama bifi isheen bareedne keessa isheetii kan ba'u mul'ata bara baraa. Ameen. Abbaan barbaade maqaarraa tuulu Yesuus maqaa tokkicha isheedhaa baaseera. Ameen. Isa kanaaf iyyuu yeroo keessan hin gubinaa boodatti waliin nyaatina. Isan dursa duukaa fiigna. Ameen. Inni ka'umsa keenyaaf galma keenya. Ameen. Asii waliin nyaatina kottaa duukaa fiigna. Abbaa barbaade filatu ittiin jedhu. Kana boodi duukaa fiiguu jalqaban kan warra kaachisani. Inni kanatuma duukaa fiigutu miilla isaa daragata. Dugaanutuma fiigutu chaappistikee jira wayii. Uruusaan gurguddoo fakkaata gurguddoo. Inni kanatuma deemutuma sadii rakkisaa laala. Kan karaa irratti 15 mastaakiin of ilaaltu hin jijjiiramte manaa baate. Isuma sana. Isheen kan immoo tumanaan mastaakii dura gaggaraagara. Kuma rakkannee. Yeroo keenya kan fitte jilbeenfannaaf kadhannaa mini of tottolchu. Inni abbaan funyaan duushii immoo hin argisan akka nama gara. Abbaan funyaan duushii. Inni kaan immoo inni gurri isaa bachi gadi homaa na hunde gale. Bagasiu. Baguma na filatti. Isa kanaaf iyyuu laala amma utuma akkasitti duukaa fiiganii isheen lafa wayiitti qaxaran. Eewwata achitti gadari'ee maatii meeshaa kaa eewwatu gadari'ee biyya lamaa gadari'ee warra Yoosefiin gurguree gadari'ee kun sanyii keenya mijeeranii gadari'an lafa onaa atti gadari'an
Masaa wal ta'anii gadi buusan Waaqayyoo tokko ta'ee ol baasa. Waynii sana biratti yeroo qaxaran warri waynii jaallatan ijoollee mucaa jaallatamtuu ta'a. Ilaa galgala jaldeessi mukatti asii ol jedhu malee hin galu. Ganama jaldeessitu mukarraa bu'ii dhugatte waynii bira dhaabata. Erga tiksee waynii ishee godhanii jalqabee waynii nagaa. Amen. Becara kamaltu nagaa. Waynii nagaa. Lafati jirtu maqaa Yesuusiin barana nagaa. Amen. Waajjirati jirtu maqaa Yesuusiin barana nagaa. Amen. Amma laala ijoollee utuu jaldeessi mukarraa bu'ee dhatte dhaabate erga jaldeessi mukarraa bu'ee immoo galu. Utuma kana gootu guyyaa guyyaatti waa ishee mudate. Maalti ishee mudatee tikseen ishee karaa waannaansaa karaa isheerra. Tikseen kun oolaa baay'ee fuudhee ganama manaa ba'a. Eessarra ba'a karaa waynii ishee ba'ee deema. Ganama yeroo oolaa isaa fudhatee darbu sulamaatessi waynii biratti arga. Boris sa'aatii masanatti ishee arga. Inni sa'aatiin dabarsu isheen sa'aatiin dabarsiti. Inni sa'aatiin dabarsu isheen sa'aatiin dabarsiti. Galgala yeroo oolaa fuudhee galu achitti ishee arga. Ganama oolaa fuudhee yeroo ba'u achitti ishee arga. Lafa ishee kaan jirti. Amanamtuudha. Amen. Alaqaa ishee ijaan eeggattee hin argu. Yeroo dabarsitee seenu asitti ramadamtee ta'innaan ameen jettee fudhatte. Limboo tokko fuutee hin galtu. Yeroo seeraan galtee seeraan baate mucaa dabaati. Ganaa deebisaa ijoollee mucaa maaliifin isin hin jedhu? Hundis baddee miti mucaa dabaati. Alaqaan ishee achi jiraatus dhiisus achuma jirti. Ijaan ilaalus dhiisus inuma jiru hojjetti. Alaqaan ishee jiruudha. Alaqaan ishee kennaa isheetiif ayyaana isheeti. Inni bira jiraatus dhiisus ishee inuma hojjetti. Kanaaf tikseen yeroo galus achitti ishee arga. Yeroo dhaqus achitti ishee arga. Isheen immoo maal ilaalaa? Oolaa isaa seeraan hiriirsee ganama darba. Akkuma kaleessaatti hiriiranii deemu. Oolansa asii machi facaatee al tokko gama kana buutee tokko gama sana buutee hin jiru. Hiriiranii akka bishaan saalii homiin dhangala'u. Amen. Maqaa Yesuusiin barana ariifatteen baatu siin jedhee. Amen. Ila bishaan saalii hoo qophii ta'ee lolaa ta'ee dhangala'ee mana namaan jiru. Muka kan gasheen deemu. Baqassitaa ihee gaara. Qassee dhangala'a. Diinni natti dhufee baqatu. Diina bari'aa jedhuun saffisee yookaan deema. Girmaa mogosi ajabii dinqiidhaan deema. Ooleensa akkuma kana deema. Maal namichi akka seeraan oolaa kana yaasee galu itti sulamaafis. Inni ganama eeruu isheetti ta'ee isa oolaasaa yaafatee deema. Isheen isatti immoo eeruu ta'ee waynii ishee bira ishee dhaabata. Warra amanamoota wal argate ijoollee meeyyaa dhabee jiraata. Inni achi ishee dhabeemme. Isheen immoo oolaasaa yeroo seeraan fuudhee galu dhaabattee bojomaa maal tiksee gaarii kun jedhetti. Oolaan ganamaa feerooftee olii gadi wajju galgala quuftee gurgurtu. Maal sirnaan kan guddatan kun jeequmsa kan hin qabne kun oolaan teessaadhaa waliin dhoo wal yaabbattee waliin jeequ maal jennaan tikseetu seeraan guddisi. Tiksee kana duukaa akka bishaan saalii homiin dhangalaati. Isheen isa laaluu jaallatti inni immoo ishee laaluu jaallatu. Beekame inni yoo laaluu jaallatu. Isheen immoo yoo laaluu jaallatu. Isa laaluu jaallatu. Isa kana booda warri sun beekama bareeduu qabu. Isheen kun jiruu qabu. Kana booda guyyaa tokko oolaa isaa yaafatee dhufe. Warri suni ofumaa duukaa waara kaasu. Har'a nagaa mataa innaan callume tiksee cimmitanyaadha. Shan gaafatee kudha shan gadi niisu. Cimmitanyaan yoo addaan baafate malee waan godhu. Maqaa Yesuusiin barra addaan baafachuu barana siif haluuf. Ila kanas qabdee sana siin qabdu jireenya mukkanaadhaan hin deemu. Namoonni ilaa nama baay'eedhaan yaalaa turte kana dura. Ila ergaan dubbadhaan nagaa kana dura yaalaa turte. Asis buutee achis buutee yaalaa turte. Barri yaalii afee bara mul'ataa si godhana Waaqayyo. As keessa nama 15 ergaan kun dhufe. Inni fiigaa turte bara yaalii ture. Bara mukkaraa ture.
amma garuu mul'ataan sii dhufa itti baata sii jedha Waaqayyo. Kan kana amaname iyyee itti baay'ee ayyube. Maqaa Yesuusiin Waaqarraa kun si ajajameera. Amma laata gaafa yeroo inni oolaa yaafatee is dhufu gaafachuun dhiise isheenis dhumaan kadhatti. Inni sinuma gojomaa booda keessa sulamaa is ijoollee daffaariidha. Kan Waaqayyo agarsiiseef gaafachuu duubatti kan hin deemin. Tiksee yeroo xinnoo isheenaa kenne al tokko naa dhaabadde. Tiksee silayyuu ni ilaala, silayyuu mazzanaa kana jechuu ishee fi gammachuutti itti dhaga'ame dhaabate. Tiksee dhaabadhu dhimma sirraa qabaa innaan dhaabate. Oolaa keessatti yaaftaa bishaan obaastee marga nyaachiftee boqonnaan keessa yeroo boqonnaa keessa yaadusisuu barbaade eessatti gaaddisa eessatti jalatti walitti qabda orma duukaan deemu ani si filadheeraaye. Bejaraa kaan maal si godheera? Yoo warri tiksee filattan si filadheera jedhaaka. Innis dhiiga isaatiin si filadheera. Mee ammallee si filadheera jedhaaka. Si duran baa gufuudhiin akee duraa jijjikseen baasii jedha tikseen. Ijoollee kana daragaa kana booda sin barbaada keessa koosi jaallate nafsee waddadechi. Mejaname mene waddadechi? Nafsee waddadechi antee irranyaa ittiin jedhe. Yeroo kana galagalee laakka jedhe lakkoofsa 8 irratti deebii kana deebiseef. Deebii gurra isheetiin barabaraan nan dhagaa ittee kan iyyaan. Sagaleen akkasii naa dhufa ittee kan iyyaan. Kun bara koo keessatti na mudata ittee kan iyyaan. Nama biraa fokkiftuu kan jedhame haati seexaa kan ittiin jedhu. Abbaan dhiigi koo si keessan jiru haadha keetu ejjaan si dhale kan jedhu. Obboloonni haadha keenyatu naman taanirraa si fide ati obboloo haadhoo keenya miti kan jedhan. Sagalee kana faalleessu tokkotu Waaqarraa dhufe. Sagalee diina kee faalleessutu Waaqarraa dhufe siin jedhee. Abjuudhaan sitti mul'atee ati baranan baatu kan jedhu kan faalleessu. Ati hin barannes barumsaanis gatii hin qabdu fiiddee si dhabde dhumi kee kadhattuudha jedhee isa abjuudhaanis haalaan isa sitti dubbatu inni faalleessu sagalee tiksee kee haala sii dhufeera. Meeqa sagalee tiksee kana dhagaa ila akkasittiin jedhe. Lakkoofsa 8 አንቺ በሴቶች ዘንድ የተዋብሽ ሆይ isa jalqabaa dubaroota naboodaan fiigan kana keessaa sadarkaa tokkoffaa kan taate bareedduudhaaf jaallatamtuu koye kun afaan keessaa ba'e ijoollee jedhaa tokko lama sadinaa deebisaa qaba afaan tiksee keessaa ba'e warra owwaara kaasan kana keessi isaanii samaa sariiti keessi isaanii dhaggeedhaaf booyyee bineensa waa garaa kan bofa keessatti baattee deemtu alaan kan of kallattee deemtu alaan kan of haaltee deemtu ati garuu keessa kee ayyaanni Waaqayyoo kan gootu bareedduu tokkoffaa hunduma kana caalaa iji koo sirra bu'ee maa ijoollee kana iyyitanii amiin jettanii hunduma caalaa iji koo sirra bu'ee kanaaf iyyuu ati hunduma caalaa iji koo kan sirra bu'e yoo lafan ga'uun beeku yoo ta'a galma koo baruu yoo barbaadde kottu na duukaa harka koo sii diriirseera. Eebuu keessi keessa argeera kottu na duukaa lafa noolaa koo itti boqochiisu marga lalisaa hoolota kootti si dabalee barana si boqochiisa kottu na duukaa harka koo sii diriirseera harka kee qabeera jalaa nama nyaatu si ceesisa abidda nama gubuu keessa si baasa kottu sii jala Yesuus balaa barana qophaa'e jalaa si baasa kottu sii jala Yesuus kottu meeqa waan isinitti hima kan haati tuffattee maatiif abbaan irratti faradan tiksee hunduma caalaa keessi kee kan bareedu iji koo alarra darbee keessa kan ilaalu sadarkaa olaanaadhaaf tokkoffaa kan ta'a kan jedhu deebiitu dhufeef hamma namni waliin ijaaramee gadi buus sagaleen tokko ishee waan yaasee ol ishee baasa. Warri sun hin qaanaan warri mataa filatanii duukaa deeman yerootti mataa filatan malee yerootti jilbeenfatanii kadhatan kan hin qabne yeroo of laqan malee yeroo jilbaan deeman kan hin qabne
yeroo sagalee waaqayyoo dubbifatan kan hin qabne. Caammaa bitachuudhaaf wayyaa jijjiirrachuudhaaf quqqubee walitti buufatu malee asraata mana waaqayyoo keessaa kan hin kaffalle. Warra keessi isaanii samaa, warra aarsaan isaanii foolii ajaa. Me barri dhufu maqaa Yesuusiin ilaa barri dhufu barri waaqayyoo sii kenne bara Yesuusiif haa ta'u. Bara tifta mana waaqayyoo keessa dhaabbattee qulqullinaan baraatti tajaajiltu. Ila labsiin sirratti baasa barri dhufu bara ejjaasiif hin ta'in. Meerka keessa laqabaa siree ibsa bara dhufu kana. Ila bara dhufu kana harki kee mirgaa ol diriire maqaa Yesuusiin danda'ee hin hatin. Akkasii ol diriire kun dhiiga Yesuusiin dibeera isa kufe hagaatu. Isa kanaaf iyyuu kottu na duukaa deemi. Si filadheera yeroo jedhan warri ala isaanii bareechan lafatti hafanii isheen keessa ishee bareechite Sulamaatis waliin walitti dhufan. Eewuteewuun gaafate Sulamaatis Tiksee gaafate. Maal jette? Nafsee waddadechi. Sin jaalladhe jette Tikseedha. Tikseen immoo maal? Warra na duubaan waara kaasu caala kan bareeddu aandanyaa'e. Maatiin immoo maalan? Yemacarrashaa jedhanii gadariyan. Kan namni macarrashaa ijoollee waaqayyoo meeqaffaaye? Tokkoffaa. Beekamaadha kan namni macarrashaa waaqayyoo meeqaffaaye? Tokkoffaa. Lafatti jirtu kan hin beekne. Meekaappii godhachuudhaaf of mul'isuudhaaf xiratii kan hin goone barri kee barana sii dhufeera waaqayyo si ol si baasa. Nama keessatti mul'attee sadarkaa olaanaa taa'uudhaaf yaalii kan hin goone. Dhokattee kan jirtu iji waaqayyo barana sii ilaaleera. Isa kanaaf iyyuu dhaala kottu na duukaadheetu of duukaa fudhattee daa'ime asii jalqabanii kaanimaa ta'anidha. Asii jalqabanii kaanimaa ta'an. Anis kan keetii, atis kan kootii kan jedhu walii galan. Bara baraan yaada koo hin jijjiirradhu jaalalli koo siif isuma sanaa jedhe. Isheenis si malee filannoo hin qabu jette. Wal ta'anii deemuu jalqaban. Walii galan. Kana booda lafa qaamaa wal bira hin geenyetti xalaa walii barreessuudhaan, dhaamsa walii dhaamuudhaan jaalala isaanii mul'isuu jalqaban. Lakkoofsa 10 irratti immoo eessa keetu bareeda sadii tokko midhagaa laala. Lakkoofsa 10 waan ittiin jedhu. Tiksee amanamaa kana waan ittiin jedhu laa. Yegunci shubat bakabbareeluun angatish bayin udir yaamaaree na'u ittiin jedhaa jiru. Ilaa ijoollee waan ittiin jedhaa jiru. Yeroo hokkiftuu siin jedhan attamitti shiyeette allumti kee hin bareedaa keessa kee yoo dhiisee tikseen. Eessa kee bareeda ennaan maddiin kee kun giloobii sadan isfirikaal qirxii kan qabu hanqaaquu fakkaataa maddiin kee kun taa'umsi fuulli kee kun jedhe isfirikaaliidhaan ati gurraachuma kee kasala isa fakkaattu laalte taate malee maddiin kee kun maal fakkaataa? Hanqaaquu fakkaata taa'umsi maddii kee kun jedhe. Morma kee kana booda garree amma mormi kee dheeratu meetira tokko dheerataa tokko laala fuulli bareeda mormi jiru. Walumatti gadda babaadha kee. Ijoollee daanam iddoo hundaan bareedu iddoo hundaa si fokkisu. Mena dhagaame kan isinii feessa bareedi isiniif. Waaqayyoo fi bareedinni tokkoffaan keessa. Waaqayyo waaqa jiraataadhaaf bareedinni tokkoffaan keessa jedhe. Ameen. Ameen baranaan maqaa Yesuusiin bareedinnumti kee keessa keessiif haa ta'u. Ameen. Isuma kana yuudhiisi akkana ilaaluttuu sin ilaalaa Tikseen. Ati maddii kee nagarree taa'umsan dhaaqu fakkaata kunoo. Morma kee moo nagarree meetirii tokko kunoo zinnaara kan itti fannifatan fakkaata. Loomichaaf mormi kee kun alangaa fakkaata ati kana nagarree. Alli kee yuummoo bareeda nami iddoo hundaan bareedu iddoo hundaa fokkisu. Mana dhagaame kan tokko ila ijisa nama maran funyaanni immoo irra jiru. Tokko horumti isaa kuni millaachi fakkaatti xinnoodha. Gurri isaa immoo masii gadi gaara. Iddoon baay'een bareedu bira mi tokko mul'ala fuula keessan bareeddi.
harki kun si bareeda garaan immoo kunoo fe'umsa kiiloo 50 namni doondaa bareeda tokko bumiilaadha funyaasaa kilaashi fakkaatan bareeda baddiisaa kun si bareeda afaan immoo gurragaa namni doondaa bareedu lafa bareedu qaba lafa fokkisu qaba tokko mulaala miilli isaa kun namatti bareeda harki isheen bareeddi mudhii isheen bareeda miillumti caammaa kun lakkoofsa 86 kanaaf namni doondaa bareeda warri filattan kun mee tokkumatti filadda isa kanaaf iyyuu ati akkuma namaatti yoo ishii ilaalan iyyuu lafatti bareedu jira alma kee kana faana garreedhaan turunguuma fakkaata sirraayi isattiin gaggafan taaqoollee kan hin barbaanne akkasumatti ofiisaatiin tataayi tokko giddii mataa akka jala qabee deema kanaaf iyyuu qaamni kee kun kan bareedus jira kan hin bareednes jira ilaala namni iddoo hundaan bareedu namni iddoo hundaan fokkisu jedheetu inni amma inni eewu ani kamiin ol ishee kaasaa jira karaa jabina isheeti karaa namni tuffate sana ol kaasaa jira sitti hin fakkaatin ati nama salphaa mitiidha ilaala ijoollee yeroo walitti dhufnu dadhabaa walitti hirkata karaa dadhabina kee waaqayyo siif elshaadaayidha ilaala yeroo walitti hirkachuu yeroo barbaannu yeroo gaa'ela ummachuu yeroo barbaannu kaayyoon keessan wal jaggafuu haa ta'u kaayyoon keessan walirraa fayyadamuun ta'i saanan ishee gargaara yaadatis isheen saanan dadhabina isaa gargaara itti dhuftu yeroo kana dadhabina isaatiif qorichan ta'a jettee yoo dhuftu dadhabina isheetiif qorichan ta'a jettee yoo dhuftu qorichi lachuu keessanii Yesuus gooftaadha. Ila tooftaan wal saamuu tooftaa ittiin walirra ba'uu tooftaa ittiin walirraa fayyadamuu dhiisa garraamii ta'a asiin dhaqeen si fuudha jedheen irraa fayyadamee deeman jedhin waaqayyo bara kee bara kadhattu si godha namaa gadi si godha malaan hin deemin yoon ishee argadde miindaa isheen argadde itteen naqin yoon ishee fuudhe mana isheen argadde itteen naqin ishee duubaan waan ilaalin ishee fuudha duubaan Yesuusin ilaali ameen ijin kee afuuraa bara kana keessa siif banama yeroo kana gaaf fiiddanii bira geessu yeroo kana gaa barbaaddanii argitu mee kan isheen jettee deebiftuuf immoo laala jaalallee isheeti lakkoofsa 13 maal ittiin jettu beektuu jaalallee isheeti lafa namni si kaanne si kaadheera ilaamee kana na dhagaa hundi keessa lafa namni si kaanne si kaadheetti mee kan isin jedhe tokko moo laala utuman kana fayyadamu paaworii shana jalaalute amma ishee kana baafadhutti ilaala tokko 13 irratti tokko 13 isiniin jedhee akka isheen ittiin jettee jaalala isaaf qabdu mul'iftu baay'ee kan nama dinqisiisu tokko 13 irratti maal ittiin jettee wuddee jaalallee koetti ለኔ በጦቶቼ መካከል እንደሚያልፍ እንደተቋጠረ ከርቤ ነውት አናፍ ጃለሌንኮ አርመኮ ግዱ አከሙ ከሽቶ ለፈንካዱ አይት ነማ ኦርማች ካቹ እንደንደሱ ከናፍዩ ለኮብሳ ኩዳሰዲረቲ lafa orman nama tokko lafan kaachuu fedhiin qabne karoora kan lafan hin qabne si kaadhe eessa si kaadhe arma koo gidduu si kaadhe lafa maal kaatanii ijoolleen dubaraa si'oon lafa isaan maal kaatan hojjetan immoo lafa isaan shittoo yookiis karbee kaatanii shittoon inni sanyii bara siyaanaa kun utuu hin dhufin
inni amma qara turgaa'ee nama booji'u kun utuu hin dhufin ijoolleen dubaraa bara sana keessa turan amma isaanii gidduu muka shittoo qoraasumatu amma isaanii gidduu kaa'atanii deemu. Foolii isaanii foolii gaarii godha. Akka isaan urgaa'an godha. Kanaafiyyuu ijoolleen dubaraa qoraasuma yoo cuunfan isa shittoo bahu sana amma isaanii gidduu kaa'atanii deemu. Foolii urgaa isaanii bareechi. Ati anaaf foolii urgaa kootiiti. Lafaan qoraasuma kaadhu si kaadhe. Lafa shittoon kaadhu si kaadhe. Achi eenyu bakkaniif iyyuu eeyyamu si qofaaf eeyyameera. Galmi kee arba koo gidduudha jedhe. Namni tokko ofitti hin dhiyeessu bakki sun siif qabameera jedhe. Inni maalitti jennaan ati baddii kee kana nagarree. Ati funyaan kee kana nagarree, ati arma kee kana nagarree, akkam akka bareedu nagarree yeroo inni ittiin jedhu isheen immoo maalitti ani siin iddoo tokko fasi kaadheera. Lafa maal kaa'u? Lafa shittoo kaadhee foolii koo jijjiiru. Kanaafiyyuu ati maal kooti anaaf? Ati anaaf foolii kooti. Mee jedhamee ijoollee ati anaaf maal kooti? Ati anaaf urgaa kooti. Mee ati anaaf urgaa kooti jedhamee? Mee al tokko miila keessanii naafadhaa mee al tokko waan waaqayyo isinii kadhadha. Lafa naman kaannin si kaadhe. Mee jedhamee eessan si kaadhe? Lafa naman kaannin si kaadhe. Laphee koo gidduun si kaadhe. Ameen Yesuus badana laphee kee gidduu si seena jedhee. Ilaa bakka olaanaa Yesuusiif filata. Yesuus ani filannoo keeti siin jedhaa jira. Mee amman kadhanne itti fufnee walii wajjin ilaali. Sagalee kana fudhattee baata. Inni bara dheeraa si dide barana sii qajeela. Ana miti waaqayyo jedhe mee ameen jedhe. Yemisiraach. Sagalee sii dhufe jedhe. Sagalee sii dhufe.